ofiisa dhokfatu hin fayyuu maramu garuu namni garaa jabaadhaanii himatu hin gaatamu nuti siminarraa cubbuu sajjannarraa dudda sitgaannarraa si sodaachuu dhiifnee cubbuu jajabinaa hedduus hojjenneerra nu bal'isi harka araara keetii akkuma gaarummaa keetii fuula nu deebisatii. Bal'isi harka araara keetii akkuma gaarummaa keetii fuula nu deebisatii. Ashamaa akkam jirtu nagaan isiniif haa ta'u. Akkuma yeroo darbe dubbannee turre dargaggoo Qaxaleen sagantaa isaa eeggatee yeroo isaa eeggatee deebi'ee argameera. Keessummoonni keenya dargaggoota ciccimoo lama turanii dargaggoo inni cimaan tokko seeneera inni tokko immoo rakkoo teeknikaa isa mudatee naan seenuuf jechaa jira. Wallaansoo qabaa jira. Wallaansocha yoomuu hin seenaa yoomuu baate hin seenu. Kanaaf agasitti daqiiqaa lamaan tokko kanneen faarfannaa kan dhaggeeffachaa daqiiqaa lama jennaa. Warri nu dhaggeeffataa jirtan faarfannichaas haa ta'u sagantaa keenya walii keessanii firuu hin dagatinaa. Sababii cubbuutiif lafti abaramteetti naasuuf yaaddoo du'aa isheen marfamteetti. Obboleessi haadhosaa ajjeesee jajama lafti dhiigaan guutee taate akeldaama nagaan ba'ee galuun dhaloota tulfaate maaloo araara keen yoo gidduu nu gaalte. Deebineerraa caalaa baga nagaadhaan dhuftee keessummaan koo jalqabaa seeneera. Caalaa Tasfaa jedhamaa biyya fagoorraa biyya inni keessa jiraatuuf iddoo inni hojjetu ofuma isaatiif ibsee gara sagantaa keenya guyyaa irratti dabarraa. Sagantaa kanaan namoonni yookaan immoo dubbii asitti mari'annu wantoota asirratti mari'annuun namoonni yookaan dargaggoonni akka isaan fayyadaman shakkii hin qabnu. Dargaggoonni fayyadamaa akka jiran dubbii gara fuulduraatti deemaa jiru. Gara xiqqoorraa gara guddaatti deemna. Gara fuulduraatti wantoonni gurguddaan achi as ba'aa akka jiran dubbiilee ciccimoon dargaggoota faffacaasanii jiran. Dargaggoota kaayyoo isaanii irraa dhidhiibaa jiran baay'een akka jiran itti deemuuf deemna. Namoonni illee fedhanii nu dhaggeeffachuu akka isaan danda'an itti hojjenna. Caalaa baga nagaadhaan dhufte. Baga nagaan eddee wandee galatoomi waan carraa kanaan alaatteef. Ayyee caalee maqaan koo duraan wandee jedhamaa ture beektaa wal beekna waliin nussinu amma si'ana garuu abbaangoo yookaan immoo wabiitti jijjiirameera. Xiqqoo ishee dargaggummaa keessaa ba'aan jira gara fuulduraatti si dursaan jira. Dargaggummaa kanarratti wallaansoo xinnoo ishee qabeera. Kanaaf sagantaan keenya har'aa dargaggoo dargaggoota qaxalee taatee sagantaa kanatti affeeramuu keetti baay'een gammada. Mee dargaggoo qaxaleen seeffeeruu isaatiif akkamitti gammachuu kamii qabda yaada akkamii qabda? Hedduun gammada. Anillee waan qaxalee wanti jedhu sun na ibsatee haadhoon beeku garuu carraa kan argadhee waan fiil godhu waan yaadu waan hubadhee ekspiriyeensii jireenya baroota dabarsan keessa jiraadhe sheer gochuuf carraa argachuu waan guddaadha. Anyway isaan natti tola. Isa qaxaleetti booda deebina.
Ifama rakkoo konneeshiniitii itti fufi. Achirraa jalqaba maqaa koo ibsurraa ka'ee ofuma kiyyaa ati maqaa koo waamteetta maqaan koo Caalaan jedhama. Biyya gara South East Asia keessa jiraadha. Asitti kaampaanii Concentrix jedhamuuf dhimma Itoophiyaa irratti gorsaa dhimma poolisiiti. Kanan hojjedha erga biyya kana dhufee akka almost waggaa tokko ta'aa jira garuu biyya kabiraan hojjechaa ture isa dura kaampaanoota adda addaa lama keessa hojjedheera. Waa'een koo egaa kanuma waan asii carraa argadhee carraa naa kennee asirratti argamuu kootti hedduu gammada. Galatoomii jechuun barbaada. Thank you. Hayyee Caalaa sagantoota keenya sadan tokko darban tokko dhaggeeffattee ta'ee hin beeku. Sagantaan kun kan inni barbaachiseef kaayyoon isaa asirra jira. Innis maali biyya kana keessatti addunyaa kanaaf dhugaa dubbachuuf addunyaan kun wanta ishee barbaachisu bukkeetti qabdee jirti. Wantoota ishee barbaachisu gara harka bitaatti qabdee wanta ishee hin barbaachifne wajjin deemti. Addunyaa kana kan gargaaruuf kan barbaachisu addunyaa kanaa fi dargaggootadha sadarkaa tokkoffaa irratti. Qabeenyi ishee guddaan, maddi anniisaa ishee guddaan, beekumsa ishee guddaan, hubannaan addunyaa kanaa inni guddaan dargaggootadha. Dargaggoonni garuu ilaalcha dhabaniiru. Biyya kana keessattis iddoo garaagaraatti yoo ilaalle dargaggoonni akkaataa malee fudhatamaniiru, akkaataa malees ilaalamaniiru. Kanaaf dargaggoota keessa dargaggoota qaxalee ta'uu keetti illee anillee nan gammada. Dhugaa dubbachuuf sagantaa kanatti kan isin affeeree fi itooti qaxalee miti taatee isin affeeru qaxalee ta'uu keetu akka affeeramtu si godhe. Kanaaf har'a akka ta'e sagantaan keenya narraa wallaansoo dargaggummaa. Dargaggoon tokko galma gahuu qabu gahuuf iddoo gahuu qabu tokko gahuu fi wallaansoo qaba. Wallaansoo isaa keessaa inni tokko wallaansoo dargaggummaati. Dargaggummaan baay'ee akka kanaan dura dubbataa turetti baay'ee umuriidha wajjin walitti hin qabsiisu akka kootti. Dargaggummaa akka humnaatti hin fudhadhe. Dhugaa dubbachuuf immoo dargaggummaan humnadha. Dargaggeessa tokko dargaggeessi umuriidhaan daangeffamuu danda'a. Waggootaan daangeffamuu danda'a umurii isaatiin. Dargaggummaan garuu waggootaan hin daangeffamu. Dargaggummaan throughout the life jiraachuu danda'a yaadan humna waan ta'eef. Kanaaf wallaansoon dargaggummaa dargaggeessa dargaggoo tokko irratti godhu yookaan immoo sirratti kan inni godhe yookaan immoo dhugaa qabatamaa conventional truth waan ta'e tokko kan hubatame kanatti hubattee dargaggoota kana hin fayyada jettee waa yaaddu wallaansoon jiru maal fayyadattee yaadda? Galatoomii wandee akkuma ibsuu yaalte dargaggoon wallaansoo baay'ee keessa darbaa. Gaafa dargaggeessa jedhamu gaafa lakkooftu achirraa gaafa ka'ee haga jiraattu hundumaatti wantoota baay'eetu biyya lafaa keessa jirtu baay'ee siin qaba. Isa dargaggoon ofuma isaatii humna sababa ta'ee fi ofii isaati jalqaba kan inni wallaansoon jalqabaa wallaansoo ofii isaatiiti akkasitti hubadhaanii. Ofii isaa gaafan jedhu keessa isaatti wanta yaadu wantoota naannoo isaatti argu haalota naannoo isaa akkaataa guddina isaa wantoota naannoo sana jijjiiran wantoota naannoo isaatti argu mana barumsaatti jireenya isaatti naannoo charchiitti iddoo adda addaatti wantoota argamudha wallaansoo kan jalqabu. Jalqaba wallaansoon dargaggeessa quunnamu maal yoo jettee na gaafatte ofii isaati ni jalqaba. Ofumaa'uun sammee jabbaa jireenya dargaggummaa keessatti dursa yoo of muuteedha waan kan biraan jibachuu kan dandeessu. Inni itti aanu immoo wallaansoon inni itti aanu wallaansoo re'aati. Pirpireejarii isa jedhan jechaadha. Bara umurii dargaggummaa keessa jirtu keessatti waan baay'ee si bareedaa wanti mul'atu yoo waa gochuu barbaaddee gochuu dandeessa sababiin isaa yeroo isaa qabdaa. Yeroon isaa jira, humni isaa jira, waan hundumaa wanta umuriitti gochuu dandeessu sababa ta'eef hiriyaa kee dhiibbaa inni sirriitti geggeessuun wantoota baay'ee keessa seenuu dandeessa. Wallaansoon jijjiiran meejar jedhaman kana godhutti lammii keetii fi irraa immoo hawaasa keessa jiraattu. Beetaa
umrii ati itti waa yaaduu dandeessudha umriin dargaggummaallee. Umrii itti waan bright waan yoo hojjetta ta'e yoo inni faajja ta'e wanta barbaadde hojjechuutti dandeessu sababa ta'eef wantoota yaaddu sanallee maybe out of waan hawaasi konseptii hawaasaa keessaa waan hawaasi hubatu keessaa akkaataatti hawaasi yaadu keessaa waan ba'e ta'uu danda'a maybe aayidiyaan kee yeroo san hin sodaattaa waan sana hojjechuun waan sana yaaduun waan sanaaf yeroo kennuun hawaasa keessatti fudhatama sababa hin qabnee fi maybe hin dhiistaa akka roongi taatetti sababa yaadduuf irra dabartaa. Isa kanadha wallaansoon karaa lafa kakka'u bakki wallaansoon kakka'u warroota kana jedhee yaadaa ofii keetii fi hiriyaa kee fi naannoo keessatti dhalattee guddattee irraa kan ka'udha wallaansoon jiru. Akkasitti hubadha kanumaan nagaa paartii kana gaaffii taanute yoo Okay. Dhugaa dubbachuuf wallaansoonni dargaggummaa hedduudha. Sana keessaa akkuma ati dubbatti amma wallaansoo inni guddaan dargaggeessa isa jechiisu tokko wallaansoonni immoo darbuu qabu. Cabsee darbuu qabu. Inni jalqabaa ofii isaatii hojii wallaansoonni qabudha. Just caalaa dhumti kun caalaa kana keessaa bahuu qaba. Caalaa kan biraan tokko hojjetamee lafa taa'uu qaba. Sabiin kana gochuuf immoo ofirratti hojjechuun dirqama jechuudha. Ofirratti hojjechuudhaaf namoonni baay'een keessumaa yeroo akkaataan ittiin maatiin nama guddisu akkaataan ittiin iddoon itti qabamanii jiran manni amantaa itti qabamanii jiran manni amantaa kan iddoo garaagaraa jira waan ta'eef jechuudha. Waa'ee ispeesifikaalii waa'ee waan tokko waan dubbannu hin qabnu waan ta'eef iddoon itti qabamanii jiran envaaroomentii keessa jiran sun akkaataa isaan ittiin dhiibbaa irratti uuman suni akka isaan ofii isaanii keessaa hin baane akka isaan ofii isaanii hin moone godheera. Sababa kanaatiif namni utuu abbaan koo naan jaallatu ofii koo hin jaallatin akkan ofii koo utuun waan abbaan koo naa jaallate akka abbaan koo na fuusisuuf aadaa. So wallaansoo dargaggummaa kana keessatti qabsoo inni guddaan qabsoo sababa bilisa baasuu otoo hin taane qabsoo biyya bilisa baasuu otoo hin taane aanumti wabiinumti bilisa bahuu qaba jalqaba dursa akkuma teettee jechuudha. Inni lammaffaan immoo wantoonni nu wajjin namoonni nu wajjin hiriyaan keenya wantoonni garaagaraa so nama beektaa taanaan namichatti beektu sun eenyu jettee gaafachuudhaa fi namichichi eenyu wajjin oolaa eenyu hiriyaa isaati eenyu wajjin oola jettee gaafachuu qabda. Sanadha baay'ee namoonni baay'een konfiidensii akka isaan hin qabne ofitti amanamummaa akka isaan hin qabne eenyummaa isaanii otoo hin taane eenyummaa nama kan biraa akka isaan jiraatan kan godhe eenyummaa wandee yookaan eenyummaa wabii dhiisee eenyummaa caalaa akkan jiraadhu kan godhe eenyummaa obboleessa koo kan biraa akkan jiraadhu kan godhu of keessaa bahuu dadhabuudha of mo'uu dadhabuudha dhugaa dubbachuuf qabxii guddaa kaaste yookaan immoo wanta dargaggoonni kun ittiin fayyadaman wanta itti fayyadamu waan guddaa nu kaaste galatoomis jechuun barbaada. Kan biraan dargaggummaa fi dargaggeessa namoonni gaafa yaadan dargaggummaa fi dargaggeessa namoonni gaafa yaadan akka aadaa naannoo keenyaatti umuriidhaan daangessu dargaggummaa fi dargaggeessa walitti fidanii. Fakkeenyaaf dargaggummaan dargaggeessaa wajjin bareeda waan ta'eef dhugaa dubbachuu fi dargaggummaa fi dargaggeessa kana akkamittiin ilaaltaati akka keetti. Fakkeenyaaf atamma umurii amma jiraatte kana keessatti guyyootatti qaanoftu qabda. Anis beeka waan ta'eef anis qaba waan ta'eef guyyoota kootti jechuudha. Yeroon dabarse waggoota dabarsetti kan hin gaddu qaba baay'ee. Garuu guyyoota itti hojjechuu jalqabee ka'ee garuu yeroo itti gammadu immoo qaba. So dargaggummaa fi dargaggeessa bifa kamiin ilaaltaati? Haala amma adeemsa amma biyya Itoophiyaatti kaate ganda keessa lafa amma dura jiraachaa turte mana barumsaa iskuulii tokkotti bara wajjin barachaa turre achii kaate hanga biyya sanaatti deemuun hanga Singaappooritti akkitti deemtu kan godhe dhiibbaan maatiin turre dhiibbaan hiriyootaan turre dhiibbaan dargaggootaa kan biraa hin turre dhiibbaan kosirran turre akkamitti mo'uu dandeessa sana asii baatee gara Keeniyaa deemteetta already Keeniyaatti hojii dhaabbata feesbuukii keessa hojjetaa turuu kee beeka yeroo achitti hojjetaa turte asii baatee akka achi deemteef wanti sirratti hojjechaa ture hin turre dhiibbaan akka achi geessee gammachuu har'a qabdu yookaan immoo gara fuulduraatti qabaachuuf jettu deemsa gara fuulduraatti deemtu irratti dhiibbaan karaa sana sirra gahaa ture jira dhibba jira sana akkamitti keessa bahuu dandeesse just experience sharing. Galatoomii gaaffii gaarii kaaste anyway asirratti waan inni daawwattoota keetiif ibsee darbuu barbaadu
innis beektaa nuuni anis ta'e atis warra waan hundumaa guuttate warra waan hundumaa fiixaan ba'e warra waan hundumaa gufuu hundumaa injifatee waan hundumaa xumure miti. Anyway, warruma ammallee waan dubbannu san keessa illee ofii keenyaa jirru gara fuulduraatti immoo wantoota nu eeggatan bira darbuudhaaf of fooyyessuudhaaf yaalii warra godhaa jiranidha. Malee waan hundumaa achiif warra goone miti akkasitti namni hundumtu akka nu hubatu barbaada. Waan inni irraa dubbannu waan ekspiriyaansii jireenya keessatti ekspiriyaansii dabarsine maybe inni kan keenyaa nama kan biraa gargaaruu danda'a waan hubanne irraa amma immoo addunyaa sooshaal miidiyaati wanti hundumtuu firiidha. Waan kana walitti muuf jennee as jirra jechuu barbaada. Kabiraa gaaffii ati kaastee irraa dubbachuu gaafa barbaadu gaafa hin ka'u an beektaa an bu'aa nama baay'eeteen waan ofii waan hedduu sadarkaa dhiibbaa adda addaatiin nam baduu qabu ture. Baduu jecha gaaf jedhu waan amma bakka amma jiru ga'uudhaaf waan hedduu ture. Kallattii hedduu irratti dhiibbaa adda addaa jira. Hiriyaarraa dhiibbaa jira. Hawaasa keessa dhiibbaa jira. Hin dandeessuun iyyuu dhiibbaa tokko waan hedduu keessa dabarta jireenya keessatti gaafa beekamaadha. Gargaarsuma namoota gaafa warri faranjii gaafa dubbatan waa'ee keensitti maa nama wajjin jiru nama wajjin ooltu sila kaaste wanti bakki itti ooltu akkaataa namootatti wajjin dubbattu namootatti communicationin kee namoota wajjin ta'e namatti wajjin ooltu namatti wajjin ta'e si murteessa jireenya kee gara fuuldura. Kanaaf an akka kootti moodeliin qabaa nama laalu qabaa isa nam sana laaleen gara fuulduraatti adeemuudha yeroo hundumaa warra qadda. Amma waan namni dargaggeessi tokko naannoo keenyatti godhu hundumaa godhee karaa namni dargaggeessi tokko hundumtuu irra deemuu danda'u hundumaa irra deemeen garuu gargaarsa waaqayyoon jira na bira. Kana malee immoo namoota gaggaariidhaan naannoo ofii of naannessitee in circle of gootee namoota gaggaarii namoota pozitiivii ta'aniin of naannoo kee of intanii gootee jiraachuun jireenya kee fuulduraatiif baay'ee gaariidha. Inni kun hedduu na gargaareena. Yeroo baay'ee namoota pozitiivii qaban namoota waa dubbisuu danda'an namoota fuulduratti tarkaanfatan duukaa tarkaanfachuun hawaa inni hedduu na gargaare. Kanaan carraa hojii barannee beektaa kaampaasiitti waan baay'ee keessa dabartaa. Kaampaasii keessatti rakkoo hedduu jira achii baataa rakkoo Itoophiyaa immoo hin beeknaa hojii argachuun carraan hojii argachuu baay'ee dhiphaadha yoo argatte immoo waanuma argatte sanattuu gammaddee jiraachuun yeroo itti rakkoo adda addaa keessa seentutu jira achi keessa dabartee immoo waan akka kootti carraa akkuma tasaa sitti meera jalqaba nama gaggaariidhaan nama tarkaanfataa gaafa naannoo keetii qabaattu carraan sunis illee isaanii dhufa sii galee. Maaliif hiriyaan kee ati namatti wajjiniin dubbattu namatti wajjiniin mari'attu namatti wajjiniin ooltu nama si gadi yookiin namama wayitti hin gallee wayyooti atis wayitti hin gallee taata. Yoo garuu namoota silasitti kaase sana namoota tarkaanfatoodha naannoo kee yoo jiraatanii atis illee carraa waanuma ofii keetii yaanniyyuu karaa nama sana argatta sii galee. Informationii jechuu barbaadeetan walumaa gala. Namni sun akka qabee waan lafati barbaadduun si ga'a odoon taane barumsa irraa barattuu qabda. Tarkaanfii irratti tarkaanfattee achi geessuu qabda. Sana keessa darbuudhaaf namni si barbaachisu jechuudha. Akkuma sanatti anis carraa margadhee namni informationii naa kennee sanaan gara Naayiroobii dhufee Naayiroobiidha kaampaanii tokko keessa hojjechaa ture. Yeroo gaarii dabarsee Naayiroobiitti baay'ee biyya bareedaa hojii natti tolee baay'ee natti tolee hojjechaa ture. Akka carraa immoo ammas nama sababa taateef gara fuulduraatti yaaddaa gara fuulduraatti tarkaanfachuudhaaf carraaqxa. Opportunitiin inuma jira ammoo inuma argatta sii galee innan jedhee jalqaba innan sila kaasee namadha sii galee waan gaarii nama godhu
waan gaariidhaan namatti si wajjin tarkaanfachiisuu danda'u si obbiraa qabaannaan yeroo hundumaa ati tarkaanfataadhuma ati numa deemta gara fuulduraatti malee zertii wayitu go back እና akkuma carraa sana ammas carraa kabiraa dhufee carraa kabiraadhaan amma gara biyya kana amma biyya amma jiru kana dhufee ammas waaqayyo galatu carraa biyya gaarii biyya haala qilleensaa isaa kaampaanii gaarii keessa hojjedha. Egaa saborii moo waaqayyo beeka still ani iddoo kanatu levelii kooti jedheen taa'u yeroo hundumaa waan godhamuu qabu hundumaa nan godha. Kanarran jira sin jechuu barbaadetanii beetaa waan tokko kaasee darbuu barbaada. Ijoolleen keenya rakkoo guddaa tokkotu jira biyya Itoophiyaa keessumaa ijoollee Oromoo bira rakkoon ijoollee keenya bira jiru majority tun taane namoota amma fakkeenyaaf akka keenya umurii keenya qaban hojii barbaadan ganaa hojjechuudhaaf intini isaa warra qaban warra hin qabne baay'ee jira. Yeroo baay'ee naadhiisaan ijoolleen keenya waan warri wanti hundumtu harka jiru aksesii waan hundumaatuma qabu waan warri kan biraan godhan eegee ganaa gaafa warri godhanii raawwatan isa deebi'ee hojjechuudhaaf yaalii godha malee waan haaraa waan koppii gochuun koppiin gaariidha baay'ee koppii gochuun erga namni immoo waanuma lafuma koppii godhan orijinaaluma irraa koppii gochuudha malee koppii gochuun amma fakkeenyaaf tokkoon sii fudhadha yuutuubii fakkeenyaaf sii fudhadha yuutuubiin erga biyya lafaa kanarratti hojii eegalee tureera akka inni birrii kaffalu akka inni warra content creator'iidhaaf akka inni birrii kaffalu beekamaadhuma. Nama miidiyaa miti malee nama miidiyaa waan akkasii hojjetu miti sababan of beekuuf malee waan kana yeroon Itoophiyaa jiru dura yuun hin beeka. Content creatii gootee yuutuubii irratti poostii gootee viiyuudhaanii yuutuubiin akka birrii kaffalu nan beeka durumayyuu. Ijoolleen keenya garuu ganaa gaafa warri Abashaa warra Amaariffa dubbatan hojjetanii raawwatanii bira ga'anii jedhan isa eeganii ganaa koppii godhanii akkuma warri sun hojjetan kontentuma warra hojjetan afaan Oromootti hiikanii hojjetu. Saatis isa amma shitii intanii guddaan isa beekta rakkoo guddaan ijoolleen waan beektu tokko hojiitti hiikuudhaa fi don't wait to others nama kan biraa ganaa saasaan godhan iddee gochuun beekta rakkoo qaba. Kanan jechuu barbaade yeroo namni amma kan Samsung yoo fakkeenyaaf Samsung koppii ta'e iddoo hin jira. Gaafa koppii godhan Samsung suma orijinaalii irraa koppii godhanii malee Samsung isa koppii kan biyyi biraan koppii godhee hojjete irraa koppii godhanii hojjetan. Isuma riilii Samsung irraa koppii godhan sii galee. Waa koppii gochuun dogoggora hin qabu garuu koppii gaafa gootu from the real waan orijinaala irraa koppii yoo goote gaariidha sii galee. Kanan jechuu barbaade maal sitti fakkaate barumsa qaba barata dargaggoon Oromoo hin barata. Nama kamiin caala eenyuu gadi miti. Sammuu isaas jira. Beekumsi isaas jira. Garuu CV ma bareechatee kaampaanii biyya alaatti appilaayi gochuu hin danda'u. Ana baay'ee na gaddisiisa. Maaliif carraa namni keenya annan yaadadha yeroon Keeniyaa jiru liinkii hojima callisee liinkii gaafa poostii gootu nama furiyyuu laayikiin godhu poostii hojiitii bar liinkii hojiitii garuu hojii na galchisiin jedhee si gaafata si galee dargaggoon rakkoo waanuma walitti qabatee jiruuf inni kaase anyway faariin deeme na fakkaata kana siin jedhaa waan rakkoo quunname wantoota keessa dabarte experience ati jennaan hin kaase one day sittan deebi'a. Dhugaa dubbachuuf kaayyoomti hojii kanaayyuu tokko kaayyoomti akka nuyi wanta kan hojjennu nu godhe tokko isa kanadha. Sababiin isaa maaliif wallaansoo dargaggoo keessa wallaansoo dargaggummaa keessa itti deemna kan yaadaru tokko waa'ee waa'ee wanta kan saasate sirriitti fayyadamuu dadhabuuti. Fakkeenyaaf amma dargaggummaa keessatti rifeensa akkatti jajallifatee muratu beeka dargaggoon biyya kanaa. Sigalee akkatti rifeensa jajallifatee muratu istaayilii rifeensichaa beeka.
koppiin godha. Sirbituun yookaan immoo sirbituun tokko biyya tokkotti akka barbaadetti sirbitee akka barbaadetti akka isheen sirbite sana rifeensa akkasitti godhachuu hin dandeenye koppiin godha. Dafee koppii godha. Garuu rifeensa akka sanatti hojjechuudhaaf hin danda'u. Akka sanatti hojjechuudhaaf immoo koppiin godhu. Yookaan immoo baaraatooliidhaan yeroo tokko biyyi bade tokko yaadatatee hin beeku. Illee sirreeffadhee hin beeku sanatti. Akka sanatti sirreessuudhaaf yookaan immoo wanta ispeesifik ta'e kan biraa wanta haaraa kan biraa hojjechuuf hin nama'u. Wallaansoo guddaadha kun. Kan biraa istaayilii faranjoonni ittiin jireenya isaanii gaggeeffatan istaayiliin wanti isa hin taane tokko ittiin jireenya isaa gaggeeffatu koppii gochuu hin danda'a. Akka itti faranjiin tokko paaraashuutii hojjettee yookaan immoo saatalaayitii hojjettee addunyaarra naannoftee garuu koppiin godhu. Gaaffii ati kaastee mansii deebisuu barbaade. Kanaaf dargaggoon ofiisaatti deebi'uu qaba jechuudha. Wallaansoon keenya kana booddee jiru dargaggummaa kana fuunee eenyu lafa qaqqabuu hin dandeenye kaa'udha. Lafa eenyu qaqqabuu hin dandeenye ol fuunee gubbaa sanatti fannisuu danda'u nurra jiraata. Sababiin isaa maaliif? Of course konkolaataa akka itti fiigsan motorsaayikilii jallistee akkas jallisnee oofuudhaaf shaakaluun gaariidha waan namni kan biraan hojjete. Akka sanatti shaakaluuf godhuuf motorsaayikilii sana hojjechuudhaaf shaakaluunis gaariidha. Kun kan danda'amu ofii keenyatti yoo deemne qofaadha jechuudha. Wallaansoo dargaggummaa keessaa isa guddaa fi sirreeffamuu qabudha. So biyya keenya keessatti wanti fagootti namarraa mul'atu, wanti fagootti dargaggoota irraa mul'atu maalni dargaggummaa isaanii wajjin waliin argani. Sigaleera sila humna gaafa jennu humni tokko isa hirree baasanii akka barbaadanitti jabaatee deeman humna guddaa isa qabanidha. Humni lammaffaan yeroo sammuu nagaa, sammuu qulqulluudhaan, sammuu qulqulluu sanaan yaadanii waan haaraa hojjechuudha. Humni sadaffaan poozitiif wanta ta'e, wantoota gaarii wanta ta'e, envaaroomentii gaarii ta'e uummatanii keessa jiraachuudha. Biyya dargaggoonni ittiin kabajamne keessa jirra amma. Biyya dargaggoonni itti ija sirriidhaan hin ilaalamne keessa jirra amma. Gara fuulduraatti garuu dargaggummaatti yoo deebine biyya walii wajjin bareeddu, biyya dargaggoon itti kabajame, biyya dargaggummaan itti hojiirra oolu, biyya dargaggeessi itti hojii hojjechuu danda'u uumachuu ni dandeenya. Kun immoo ta'uu kan danda'u maa'inni dargaggeessi dargaggummaa isaatti yoo deebi'e qofan. So chaalenjootuma kanaa wajjin wal qabatee in terms of technology fakkeenyaaf amma sa'aatii kanatti jechuudha sila dubbattee turte wantoonni koppii ta'an koppiin gaafa baay'atanii orijinaalota dhoksaa deemu. Wanta dhugaa ta'e dhoksaa deemu. Waan tokko sitti hima. Yeroo ammas yana beekamtiin beekumsaan miti. Akkuma fakkeenyaaf biyya keenya keessatti amma hojjetaan baankii galuudhaaf ati birrii kaffaltaa. Inni birrii kaffaluu hin dandeenye hin danda'u hin galu. Qabalee deemtee waraqaa eenyummaa baafachuuf birrii kaffaltaa. Inni waraqaa eenyummaa birrii 500 kaffalee baafachuu hin dandeenye garuu waraqaa eenyummaa hin qabu milishootaan reebamaa oola. Sigalee inni kiisii isaa keessaa namaa shaayii bituu danda'u waa hin argata. Inni waa gochuu hin dandeenye garuu hin argatu. Tokko kun. Lammaffaa akkuma ammatti dubbatte wantootuma bu'aa buusan wantootuma bu'aa qaban hojjechuudhaaf namoonni hojjechuu danda'anii karaa ittas ba'anii qaban. Maaliif? Eenyummaan taddee eenyummaa jaljeessaatti makameera. Jaljeessi jaljeessummaa isaa dhiiseetu taddee ta'e. Taddeen taddummaa isaa dhiiftee jaljeessa taate waan ta'eef jechuudha. Kanaaf wallaansoo inni guddaan wallaansoon dargaggummaa inni guddaan waan humnaa wajjin qaban otoo hin taane akkamumatti gara dargaggummaa kootti deebi'aa. Abbaan koo dargaggeessa ta'uu danda'a baay'ee. Sammuu dargaggummaa sammuu dargaggeessa qabu qabaateennaan abbaan koo akka dargaggeessaatti hojjechuu danda'a. Maaliif? Kaa'uu hin danda'u ta'e wanta waggaa 20-30 booddee na gargaaru ofiisaa gargaaru kaa'achuu hin danda'u ta'e yeroo isaatti fayyadamuu hin danda'u ta'e kaa'achuu danda'a. Kanaaf inni lammaffaan immoo gara irratti naasofna dhee yaadu har'aa asumaan gara goolabaatti deemnu dargaggummaanii fi yeroo akkamitti ilaaltati? Fakkeenyaaf yeroo kutaa 12 barattu yeroo kutaa 8 barattu akkamitti yeroo kee fayyadamaa turte? Erga achii baatee gara yuunivarsiitii deemti mana barumsaa barnootaa olaanootti akkamitti fayyadamaa turte? Yeroo sana wantootuma si hawwisiisan hundumaa hojjetaa turte moo waanuma yeroo sana qofa hojjechuu qabdu hojjetaa turte? How to manage time management. So time management hin danda'amu rakkisaa waan ta'eef yeroo baay'ee dargaggoonni amma seenaa hojii dhabneedhanii walii gad fiiganii maal jedhanii
inni kaan bakka barbaade, inni kaan achi gamaa gamanaan beetaa'u yeroo carraa qabu sanatti fayyadamuu danda'u dhiisuu danda'a fakkaata. Yookaan immoo utuu carraa qabutti hin fayyadamin darbee ta'uu danda'a. Kanaaf ishee kana akkamittiin maal gorsita? Maal nu gorsita? Nurra dargagoota. Galatoomi gaaffii gaariidha. Yeroo beektaa mana barumsaa keessa gaafa jirtu waan hundumaa caalaa yeroo fayyadamuufis waan adda addaa gochuufis maal gochuufis bara dargaggummaa keetti beektaa yeroo gahaa qabdaa, humna gahaa qabdaa. Garuu wanta tokkotu hin jiru xiyyeeffannoo. Namni baay'een maal ta'uu akka barbaadu hin beeku yeroo dargaggummaa isaati. Maal ta'uu akka barbaadu hin beeku, waan ta'uu barbaadu sana immoo maaliin akka argachuu danda'u hin beeku. An garuu ana ofii kooti akkas hin turre natti fakkaata. Hin beekaa barumsi akka impoortantii ta'e nan beekaa. Wanta itti waa geeddaruu jireenya koo geeddaruu danda'u barumsa akka ta'e nan hubadhan ture natti fakkaata. Maaliif xiyyeeffannoo nan kenna barumsa kootti yeroon baradhu. Yeroo koo most of my time barumsuma koo irratti dabarsaa nan dubbisaa. Hin beektatis kaampaasiis yeroo turre barumsa irratti xiyyeeffannoo numan kenna. Nan beekaa waan barbaadu. Nama baay'ee irraa ganaan argu garuu keessumaa yeroo ammaa immoo yeroon keenyaaf yeroon amma jiru kun akkasumatti fakkaatu. Namni waan hundumaa caalaa beekuu qaba, waan barbaadu beekuu qaba. Bara ammaa kanatti waan barbaadu maal ta'uu barbaada? Namni tokko gaafa dargaggeessa ta'u gaafa guddatee jedhu maal ta'uu barbaada? Profeshinii maal hojjechuu barbaada? Fakkeenyaaf yeroo baay'ee kaampaanii adda addaa keessatti gaafa interviyuu taatu waggaa shanarraa maal ta'uu barbaadda? Eessatti of arguu barbaaddaas jedhanis gaaffii koomaniidha baay'ee wayii kun. Eessatti of arguu barbaaddaas hin jiru. Jarri maal barbaadaniiti naagala wanti isaan barbaadanii waggaa shan keessatti kaampaanicha keessatti maal jijjiiruu akka dandeessu, kaampaanicha keessatti maal hojjechuu akka dandeessu si gaafachuu barbaadaniiti. Yeroo dheeraa akkati isaan bira turtuu fi hin turre adda baafachuu barbaadani. Most probably kan isaan barbaadan deebii isaan barbaadan kanadha. Ani immoo kanan jechuu barbaadu namni tokko namni haayiskuulii baratu yookiin namni yuunivarsiitii galuuf jedhu maal barbaada? Maal ta'uu barbaada? Hakiima ta'uu barbaada? Injiinarii ta'uu barbaada? Atileetii ta'uu barbaada? Ispoortii futboolii taphachuu barbaada? Or paastarii ta'uu barbaada? Yeroo sanarraa ka'ee irratti hojjechuu qaba. Yeroo keenya badaa opportunity hin beennu information hin jiru. Amma garuu wanti hundumtuu banaadha beektaa? Barumsi banaadha. Carraan intarneetii bal'aadha. Amma haga gandaatti. Akkuma feesbuukii dubbisnu kana wanti hundumtuu availabiliidha sii galee. Kanaaf information hin jira. Nuyi dipaartimentii barannu iyyuu hin beennu. Soosiyooloojii nama fakkeenyaaf yeroo digirii soosiyooloojii baradhe soosiyooloojii ijoolleen nu gusaaf barata durri jechuu man dhaga'e. Kanumaan hin baradhe. Innaa muuxantoonni hin qabnu, information hin qabnu, maal akka ta'e hin beennu, ogummaan isaa achii baanee maal hojjenna ogummaan horannu hojjetti maal wanta jedhamu hin qabnu hin beennu. Amma garuu bal'aadha. Carraan isaa jira, information hin jira. Waan beennu, waan xiyyeeffannoo fokkasii kennuu qabna. Maal akka barbaannu adda baafachuu qabna. Waan barbaannu sanaaf immoo hojjechuu. Waan barbaaddu erga beekte waan barbaaddu sanaaf hojjechuu. Faranjooti maal jedhu waan barbaaddu beeki, waan beektu sana immoo duukaa bu'ee arii jedhu. Cheesite ariitii hin qabda lafii galee hin ariita taanaan biraan hafin hin qabda waan barbaaddu sana. Jalqaba beekuudha. Waan barbaaddu beekuudha. Waan barbaaddu sanaaf xiyyeeffannoo kennuudha. Xiyyeeffannoo erga kennite booddee immoo duukaa bu'u hojjechuu. Ifaajii gaafata jechaadha. Waan barbaaddu sanaaf. Wanti hundumtuu immoo yeroo har'a hin qabdu jechuun boris hin qabdu akkuma sanatti hafta jechuun. Har'a hin beektu jechuun boris hin beektu akkasuma sanatti hafta jechuun. Inuma jijjiiramta. Yeroo madha malee, yeroo sirraa nyaata malee, humnuma sirraa nyaata malee inuma jijjiiramta. Humni ittiin immoo wantoota kana hundumaa gochuu kanatti dandeessu. Waan barbaaddu beekuu kanatti dandeessu.
waan barbaaddu sanaaf xiyyeeffannoo kennuu kan dandeessu. Waan xiyyeeffatte sana immoo galmaan gahuudhaaf hojjechuu kan dandeessu bara dargaggummaa keessa. Bara kana wantoota kana hundumaa kanatti gootu ofii keetti fidha. Kan risoorsii ati wantoota kan barbaaddu kan irratti raawwachuu intalii gochuu barbaaddu immoo dhangalaasuu barbaaddu immoo kan barbaadus baay'ee. Umurii sana keessannis. Biyyi lafaas hin barbaada. Wattaaddarra si godhatamtiire. Akkuma amma biyya keenya keessatti amma dargaggoota guuranii akka qoraatti fayyadamaa jiran kana jechaadha. Umrii mootummaas hin barbaada jechaadha. Umurii kee kana. Seexanni hin barbaada. Qodaa isaa si godhachuudhaaf. Qodaa suusii si godhachuudhaaf. Qodaa adda addaa waan adda addaa si godhachuudhaaf. Waaqayyoos immoo hin barbaada. Qodaa si godhachuudhaaf inni filmaatii lamaan isaa keessa. Kanaaf isin jedhee humna bara dargaggummaa kana waan baay'ee barbaada. Wanta hojjechuu qabdu akka wantati raawwachuu akka yeroo itti raawwachuu qabdudha yeroochi. Beekuun waan beektu sanaaf xiyyeeffannoo kennuun waan xiyyeeffannoo kennuun sanaaf hojjechuun. Kanadha gaaffii ati kaastee wajjiniin wal qabatee wanta kaasuu barbaadu. Waan kan biraa mootummaa jira. Maybe viidiyoon kun hin taa'as waan ta'eef guyyaa biraas namni dhaggeeffachuu danda'a. Kanaaf informationiitti ijoolleen keenya beektaa intarneetii ni jira gahaadha yoo jedhamu baate haga tokko amma jira namni ilaalaa feesbuukii fayyadama namni haguma feesbuukii kana fayyadamu kana feesbuukii fayyadamu kana utuu immoo waan kan biraa saayitii adda addaa immoo banee achumaan immoo dubbisee waanuma sooshaal miidiyaa irraa adda ta'e immoo wanti sooshaal miidiyaa irra iyyuu barumsa baay'ee jira inni wanti ilaalamu immoo wanti dubbifamu immoo wanti informationii namaa kennu immoo wanti afaan ofii afaan ingiliffaa kana illee gabbifachuu wanti nama dandeessisu immoo hedduu jira. Sanitti illee gaggeessa. Sababiin isaa jaalannes jibbines addunyaa tokko ta'e keessa jiraataa jirra. Akka durii miti. Addunyaa tokko ta'e kana keessatti sanfachuun dirqama beektaa. The fittest one is survive while the fittest one is die out jedha Weber gaafa waa'ee kapitalizimii barreessu. Yoo qurxummii cimaa taate hin jiraattaa yoo qurxummii laafaa taate immoo qurxummii isa jabaas nyaata. Wayi shaarkii taatee qurxummii nyaachuudha. Wayi immoo qurxummii nyaatee taatee shaarkiidhaan nyaatamuudha. Addunyaa akkasii keessa jirra. Kanaaf abdeetii of gochuun dirqamadha. Namni waan barumsa barumsa kee irratti wanta si fooyyessu dandeettii afaanii kee waan gabbisu. Addunyaa amma jirru kana keessatti tarkaanfachuudhaaf kan si dandeessisuu danda'u of equipped of gochuu qabda. Eegalee mana barumsaa duwwaatti gireedii amma gaanatti fakkaatu mana barumsaa duwwaatti gireedii gaarii ABC argatanii giraajuweetii gochuun duwwaanii addunyaa kana keessatti tarkaanfachuudhaaf gaadha jedhee. Maaliif beektaa wandee waan kaaseef hin qaba waan kana. Yeroo waanuma namni kamiyyuu gochuu danda'u waanuma maayinarii ta'e gaafa nama keenya gaafattu argattu irraa. Amma addunyaa hojii keessa jira dhimma Itoophiyaa irratti yeroo baay'ee waan baay'ee hojjedha. Beeksisillee gaafa bahu. Eebbifamee hojiidhaa yuunivarsiitiidhaa ba'ee hojii barbaadu Finfinnee keessa dhagaa darbatte Oromoo 20-30 hirrukutte iddoo tokkotti nama hojii barbaadu. Garuu gaafa mi'a reenjii godhatee gaaf dubbatu gaafa bakka itti barbaaddutti digirii qabaachuu isaa miti. Bakka itti barbaaddutti jira dandeettiin afaanii jira dandeettii waan adda addaa jira. Bakka sanatti gaafa barbaaddu hin argattu. I'm sorry to say that. Namni keenya kanarraa illee hubatee waan akkasiitti jabaatee qaxalee ta'uunii kanarraati. Bishaan keessa lixanii nan daake jechuun natti fakkaatu. Bishaan keessa lixxeef daakaa dandeessa miti. Siigalee barumsuma baratteef miti akkatti daakantu jira. Akkatti keessa darbantu jira. Ga'a miti digirii duwwaa waraqata digirii duwwaa qabatanii deemuun whether it is 4's ta'e 3 9's ta'e 3 8's ta'e
Amma inni samiti beektaa. Sanarra darbeera amma akkaataan isaa. Kanaaf please ijoolleen keenya afaan irratti intarneetii amma of harkaa qabnu kanatti dhimma ba'u. Intarneetii amma jiru kanatti dhimma baatee abdeet of gootee dubbistee beektee dandeettii afaanii kee dandeettii kominikeeshinii kee dandeettii waan addunyaa kana keessatti maaltu ta'aa jira. Maaliif beektaa waan tokko sitti himaa. Amma fakkeenyaaf hojiin kaampanoota amma fakkeenyaaf hojiin gaafa ba'u amma seenaa afaan Oromoo rikogniishinii gaarii qaba. By the way. Afaanumti keenya kun rikogniishinii gaarii qaba. Dhimma Itoophiyaa irratti hojjechuu barbaadanii dirqamadha. Nama Oromoo ta'e tokko qabaachuun kaampanii kamiifuu. Dirqamadha nama afaan Amaariffaa beeku. Ijoolleen keenya carraa baay'ee qabu by the way. Namni afaan Oromoo dubbatu Amaariffa illee dubbata. Nama Amaariffa dubbatu garuu afaan Oromoo dubbatu baay'een isaa. Carraa kanatti illee fayyadamu waan ekspiriyansii korraan dubbadha bara. Carraa kanatti fayyadamuudhaaf illee informationiin jiraachuu qaba. Dursa jechuudha. Danda'uu duwwaa sun informationii chaatii irratti nama waliin chaatii gochuu duwwaan ga'aa miti intarneetii fayyadamuudhaaf waan baay'ee jira. Hojii gaafa barbaadan rakkoo duwwaan barbaadina. Intarneetii irra jira hojii. Amma seenaa leetal waan kan biraadhiis Itoophiyaa ta'anii afaan tiraansleetii godhanii warra nyaatan jiru. Onlaayinii teessee jechaadha. Achuma teessee bakkuma jirtu teessee. Eegalee intarneetii irra illee jira hojii. Intarneetiin chaatii qofa miti. Intarneetiin yuutuub qofa miti. Opportunity baay'ee jira. Carraa baay'ee jira. Kana immoo namni hin godhu. Kanaan sii gochuu hin danda'u. Kana ati namaa gochuu hin dandeessu. Ofii keetiitti explore gochuu danda'u sirra jiru. Maanni amma irra dubbanneeniin maanni wanti ijoolleen kun dubbatan jedhiitii dhaqii barbaadiitii annisiin adabama nan adabama waan an dubbadhe kana namni dhabeennaan. Sigaleera waan an amma jechaa jiru kana baay'ee isaa hiikee dubbachuun xiqqoo natti ulfaate hin dubbadha guyyaa biraa marii kan biraa irratti illee kaasuu dandeenya. Kanaaf ijoolleen keenya please waan barbaadan beekaa waan beekan sana hojjedha inuma argamu. Kanarratti dabalee immoo addunyaaf godha. Ganaa bashaarraa kutti jechuudhaaf ganaa saniin eegina. Erga bashaan godhe hin godhin. Isuma oriijinaalii irraa koppii godha. Koppii gochuus erga namni. Intarnaashinaali of godha. Waan dubbattan, waan barbaaddan, waan hojjechuu barbaadan, lafa ga'uu barbaadan, kaampaanii hojjechuu barbaadan akka addunyaatti of ilaala. Bakka sanatti of ilaala. Achitti hidhadhaa malee ganaa teessanii anamma kanan ikonoomii haala maalii hojiin barbaachisaadha qarshiin barbaachisaa jiraachuudhaaf isuman jedhe kana yaaluudhaaf iyyuu immoo carraan jiraachuu qaba maal wanti jedhamu hin jira naa gala. Garuu ammoo kan inni jechaa jiru namni birrii 15 kaardii guutatee namni intarneetii mituun baniin bulu hin jiru Itoophiyaa keessatti. Haayitii adda addaa banii information namni dubbisu garuu baay'ee waan jiru natti hin fakkaatu. Maaliif gaafa nama barbaadamu sababa dhabnee rakkannu sababan beekuufini akkas jedhe nan dheerette na fakkaata asitti deebi'a wandee galatoomii carraan alaattee fi ammaaf kanuma hin jedha. Waan dhugaa caalaa kun waanuma hinaaffaa guddaa akkasumas dargaggoonni keenya irratti hojjechuu qaban dargaggoon qaxalee ta'ee bahuu qabu tokko hojjechuu qabudha. Dhugaa dubbachuu fi yeroon kun yeroo itti information yookaan odeeffannoon meeshaa waraanaa kamirrayyuu caaludha. Yeroo odeeffannoon kun morga keenya keessa jirudha. By the way warqee harkatti baanneetu warqee wantoota warqee caalaa gatii gurguddaa baasan harka keenya keessatti baanneetu joon jaa'olla dargaggoo baay'een wanta itti fayyadamuu dandeenyu baay'ee harka keenyatti baannee joon jaa'olla. Akkuma addunyaatti amma firiilaansariin jira. Wanta baay'ee jira tajaajilli atas teesseetti birrii argattu wanta baay'ee jira dhugaa dubbachuuf. Sooftiweer developmentii baratee, IT baratee, kompiitar saayinsii baratee, electrical engineering baratee, civil engineering baratee, mechanical engineering baratee, everything kititti dheedu tokko ta'a. Gaarii mini kun maaliif firiilaansarii meeqatu jira wanta meeqatu jira maal rakkinni kana wanta harka keenya keessa jiru itti fayyadamuu dadhabuudha jechuudha.
Kanaaf odeeffannoon sadarkaa addunyaatti dur maal jedhu abboonni keenya waggaa 30, 40, 50, 60, 70 dura turan. Barnoonni meeshaa waraanaa isa guddaadha jedhan. Yaa amma garuu odeeffannoon itti dabalameera. Meeshaa waraanaa guddaan odeeffannoon dabalameera. But odeeffannoo kana akkamittan fayyadamuu danda'aadha wanti guddaan. Yeelee daataan big data wanti jedhamu jira yookaan immoo daataa kana odeeffannoo kana wanti walitti qabee iddoo tokkotti kuusee taa'u jira. Madda odeeffannoo kanaa beennee jennaan madda odeeffannoo kanaa argachuudhaaf sakatta'uudhaaf itti fayyadamna taanaan amma wantoota sooshaal miidiyaarra jiran kana madda odeeffannoo sanaa sirriisaa maddisaa sun sirrii ta'uusaa hubannee jennaan wanti nuun fayyadneef hin jiru. Odeeffannoon meeshaa guddaadha. Odeeffannoo kana argachuu kan dandeenyu garuu maan callisnee dhuma oduu sabaa amma baay'een keenya maanne nama jajaa ola callisnee teenye sooshaal miidiyaadhaan. Caalaan akkas nu godhee waaqayyoo isaa goota akka caalaan jiru takka ture immoo waan takka caalaa kana hin jiru lafa kanarraa badeen jedha. Takka ture wandee kana fuudhee mataarra akkas naannessee xiqqoo ture immoo lafatti gadi rukutu. Ziisiis kun rakkoo guddaadha. Maal jechuudha odeeffannoo qabatamaa qabaachuu danda'utu nurra jiraata. Kanaaf addunyaa keenya keessatti addunyaa amma keessa jirru kana keessatti addunyaa wabiin yookaan wandeen biyya kana keessa taa'ee Keeniyaatti hojii barbaade hojjechuu danda'u. Addunyaa wandeen yookaan wabiin biyya kana keessa taa'ee Ameerikaatti hojii barbaade hojjechuu danda'u. Because wanti hundumtuu intarneetiidhaan waan ta'eef jechuudha. Intarneetiin isa hojjechuu dandeenyu kana immoo odeeffannoo gahaa qabaachuu yoo baanne rakkoodha. Maaliif amma akkuma ati dubbattee afaanuma Oromoo akka biyyaatti jiru kana warrumti akkuma Oromoodhuma ta'anii baay'ee barataa kutaa tokko hanga kutaa lamaatti afaan Oromootiin barata ta'ee afaan Oromoo sirriitti barreessuu hin dandeenye. Interviiyuu afaan Oromootiin godhamee kan kufu baay'ee jira baay'ee. Kun dargaggummaa miti. Asirratti waan barbaadu tokko jira. Waanuma ati jetterra. Beektaa biyya keenya keessatti hundumti keenya poozishinii mataa keenyaa qabna yaa poolitiksii biyya keenya. Namni hundumtuu ilaalcha adda addaa qaba. Ilaalcha amma waan poolitikaa keessa lixuuf otoo hin taane poolitikaa duwwaa beekuuf poolitikaa duwwaa hojjechuun daabboo miti bara poolitikaan. But self deggeruun maal jechuu barbaadee mitan. Hundumti keenya iyyuu hin deggerraa hin beennaa waan biyya keenya keessa jiruu fi ejjennoo mataa keenyaa qabna. Sammitam garuu amma waan an argaa jiru beektaa namni taa'eetu wayi eegaa namni hin beeku garuu waan eegu sana. Borru akkas ta'aa borru wanta akkasii mijataa borru wanta akkasii akkas ta'aa jedheetu borru mijannoo wanta sanaa gaafa inni mijatuun akka godha jedheetu taa'ee pilaanii baasa namni baay'een. That's wrong by the way. Ati borriftaanis yoo poolitikaan ati barbaaddu dhufes ati waa hojjechuu qabda. Haalli ati barbaaddu sun yoo dhufes ati waan hojjenne taanaan namni galagalee si ilaalu. Kanaaf waan beektu waan karoorsite yoo si danqeyyuu haalli jiru yoo si danqeyyuu ilaal yoo haal mijanneyyuu tarkaanfachuu yoo dadhabameyyuu foqoquuni sirra jiraachaa. Waan hojjettu sana waan barbaadde sana waan hojjechuu barbaadde sana hojjechuudhaaf carraaquu qabda jechaadha. Boriftaan gaafa haalli mijatu carraaqqii sanatti itti fufa. Haalli mijataatti baata gara waan barbaaddu sanaa deemta. Garuu callistee haala dhimma kanaan wal qabsiistee mataa kee ofiitee hidhamtee teessee boosa taanaan boriftaanis haalli gaafa mijatu akkatti hojjetan hin beektu. Waan si qabee amma na qabe jettee yaaddu sanayyuu si qabuu isaayyuu hin beektu gaafa haalli mijate immoo ati tarkaanfachaa jirtu taanaan garumatti qabdu iyyuu hin beektu. Digaleera yaadi koo. Mee baay'een sana keessatti qabamee sababa jiruuf jedheen kana kaasee. Deggeruu waan biraa akkaataatti yaadan waan biraa waan gochuu dandeessu hundumaa gochaa waan kan kee ta'e garuu hojjechuu qabda. Profeeshinii kee keererii kee guddisuudhaaf wanta hojjechuu qabdu itti fufuma qabda. Maaliif addunyaan hin dhaabatu? Digaleera. Maaliif si fakkaatee si'a tokko waan tokkoon kaasa maaliif paablikalee annaawunsi sababa ta'eef feesbuukiin
maarkeetii ispeeshaalistii dhimma afaan Oromoo irratti hojjetu beeksisa baase. Isaan booda nama afaan actually wanti sun nama experience guddaa qabu barbaada. Jaa'u callisanii nama umuriidhaan experience guddaa barbaada walumaa gala. Garuu Facebook irratti postii goone ana miti nama kan biraatti ergee nama Facebook irratti nama more active ta'e more namni page isaa argu itti jedhamutti ergee maaliif namni baay'ee namni keenya akka inni bakka san galuun barbaada. Namni keenya akka inni san booda nama afur liinkii sana hin banne nama afur amma iyyuu jira liinkiin sun nama afur hin baneen ilaalle liinkii sana. Garuu gaafa Facebookiin wayii godhee akkas godhee poostii akkasii balleesse akkas jedhan garuu nama 1,000 2,000 Facebookii arrabsa Facebookii irra. Sii galee maal jechuu barbaadetanii namni keenya waanuma akkasiillee boru akkas ta'e boo'urra utuun hin boo'in akka hin boonyeef ifaajuu danda'u irra jira walumaa gala pointiin koo sii galee. Thank you. Ulfaadhu caalee amma kana booddee maal gochuu danda'utu irra jiraata. Assignmentiin keenya isa amma haasofnu kana miti kaayyoon keenya karoorri keenya dargaggoota yookaan ga'eessota Oromoo kan biyya Itoophiyaa keessa jiran kan Itoophiyaa kan iddoo biraa jiru hundi isaanii ga'eessa ta'anii odeeffannoo ammaa jiru kana qabatanii tarii odeeffannoo dhabuus ta'uu danda'a baay'ee. Amma miidhamni dargaggootaa rakkoon inni guddaan iyyuu odeeffannoo akkasii lafa argatanis hin qabani ta'a. Akka itti fayyadaman kanas hin beekan ta'a. Inni dargaggoota irratti hojjetu dargaggoota irraa waa nyaachuufidha. Humna dargaggootaatti fayyadamuufidha. Malee dargaggoonni karaa kan fayyadamu waan ta'eef baay'een hin jiru waan ta'eef jechuudha. Kunis miidhaa guddaadha. Soosuma naamsan naamuu barbaadu dargaggoonni keenya akka biyya kanaatti jiran dhugaadhumatti hojjechuu hin danda'u taanaan interpreneurshipii garaagaraa informationii qabatamaa ta'e kallattii kamiin iyyuu argachuu akka dandeenyutti wajjin hojjennaa irratti hojjechuu danda'u nurra jiraata. Abdiin yookaan kaayyoon keenya inni guddaan mul'anni keenya inni guddaan waggaa 3-4 booda dargaggoo akka biyya kanaatti ijaaramee information centerii tokko biyya kanatti qabaatu daataa centerii kan mataasaa danda'e biyya kanatti qabaatu hin goone yaada yoo akka nu gargaare kun immoo kan danda'amu dargaggoo duwwaa miti. Inni dargaggoo irratti hojjetu illee bu'aa isaa dhiisee irratti hojjechuu danda'utu irra jiraata. Har'aa fi sagantaa tajaajila kan biraatti tun darbiin wallaansoo dargaggoo keessaa tokko yookaan immoo tokkotti yuutuun seenii cabaa tokko wanta muraasatti gallee itti deebinee har'aa rakkoon keenya inni guddaan wallaansoo dargaggummaa keessatti kan nu darbuu qabnu yookaan nu miidhaa jiru inni guddaan inni jalqabaa tokko ofirratti hojjechuu inni ofirratti hojjechuu dadhabuudha. Inni itti aanu immoo odeeffannoo jennee odeeffannoo madda meeshaa waraanaa guddaa fi madda beekumsa keenya isa guddaadha innee odeeffannoo sirrii odeeffannoo macallisanii oduuma odeessootu hin taane immoo odeeffannoon sun qabatamaa ta'uu danda'uusaa adda baasuu danda'utu nurra jiraata innee wallaansoo kana bahuu danda'u nurra jiraata innee inni kan biraa fi inni sadaffaan immoo wanta nurka jirutti fayyadamuu danda'u nurka jiraata abdeet gochuu danda'u nurra jiraata yeroo hundumaa waan wabii abdeet ta'e wabii kaleessaatu hin taane wabii bor immoo haaraa wabiif ta'an immoo haaraa wabii beekumsatti dabalaa dhufu addunyaan kun addunyaa gara tokko ta'utti deemtu waan ta'eef addunyaa baay'ee tokko taateetti odeeffannoo wanta Awustiraaliyaa ta'u har'a argaa iddoo kana taa'ee hojjedha waan ta'eef waan kamiiyyuu kanaafuu adjust gochaa deemuu nurra jiraata. Amma addunyaa kana bira dudduubatti deebi'aa deemaa iddoo deemnu addunyaa kana ofitti galchaa addunyaa kana qabaa deemuu danda'u nurra jiraata. Sagalee Waaqayyoos kan inni dubbatu yookaan immoo akka amantii keenyaatti sagalee Waaqayyoo kan dubbatu biyyi lafaa isin hin bitinee biyya lafaa sana maal godhaadha bitaa. Kanaaf bituu kan dandeenyu immoo umurii kanatti waan ta'eef abdeet gochuu danda'u nurra jiraata. Inni itti aanuu fi har'a kan inni si gaafadhee dhiise yeroo kan biraa kan itti deebinee walii wajjin itti dubbannu wallaansoo dargaggummaa inni guddaan jaalaladha. Jaalala maneej gochuudha. Fakkeenyaaf ammaa inni kaan akkamitti akka nama jaallatu, akkamitti akka biyya jaallatu, akkamitti akka riyaasaa jaallatu, akkamitti akka haadha manaasaa jaallatu, akkamitti akka ijoollee isaa jaallatu wantoota garaagaraa jira. Namoonni baay'een immoo jaalalli silaa nama maraachu, jaalalli nama guddaa nama godha. Jaalalli nama raachanii kan maraatan jiru. Maraachuun baay'ee uffata ofirraa baasanii qullaa deemuu qofatu hin taane waa'ee wanta dubbatanii illee kan hin beekne halkanii guyyaa waa'ee waan tokko qofa kan yaadanii jireenya isaanii sanarratti kan dabarsan jaalalli jira.
siif namoota jaalalaan akkas ta'an rakkatan kan biraa dabalannee deebinee wal agarra dargaggoota wajjin. So dhaamsa xumuraa yoo qabaatte dhaamsa xumuraa dhaamnee faarfannaa keenya maatiin achumaan dhaamsa yeroo waan ta'eef ittiin xumurraa jechuudha. Ayyee wande yeroo bal'aa waan kaafamuu qabu akka kaasneerraa anyway poointii hafa jedhamu immoo walitti qabnee biyya isaaniitti irra deebinee nus mor waan kana irratti haaraadha miidiyaa irratti fakkeenyaaf afaan haaraadha miidiyaa irratti dubbadhee hin beeku waan akkasii gara fuulduraatti bal'isnee gabbisnee waan adda addaatti daddaballee waan nama keenya ijoollee keenya gargaaruu danda'u jennu deebinee wal agarraa carraa bal'aadha carraa kanaaf galatoom yeroo keetii fi deebinee wal agarraa jedha. Thank you. Faarfannaa keenyaan xumur. Ayyee. Mankaraara dhiigatu gajjigaa jira maaloo kai waaqarraa. Guddaa bo'ee mankaraara dhiigatu gajjigaa jira maaloo kai waaqarraa.